Nagaa fi araarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa godha galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa fayyaa taatanii baga jiraattanii har'a keessanii warroonni kana dura maatiin haa ta'a turtan galatoomaa eebbifamaa. Warroonni akkasuma maatiin haa ta'an immoo maatiin haa ta'an jajjabeessaa. Isiniin jedha har'a waa'ee tokko nama wayiin dinqisiifachuu dhufe jechuudha. Dhugumatti baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Innis immoo eenyu jechuun keessaan hin hafu mucayyoo Joozii jedhamu jechuudha. Faarfataa natti fakkaata garuu faarfannaa dhuunfaa isaallee dhaga'ee hin beeku. Kanuma namoota yeroo inni faarfatu dhuma fuula aarsaatti argachuudha. Mucayyoo amma boonii fuudhe sana. Boonii mataa durbaa fuudhe sana jechuudha. Baay'ee tokko dinqisiifadha dhugaa waaqayyo dubbachuu fi otoo ammas hin hidhatee anadha ta'ee jechuun baay'ee tokko tilmaamna jechuudha. Maaliif yeroon kana jedhu ana akkaatanitti dinqisiifadhetti isinillee dinqisiifachuu dandeessu. Sababiin isaa maaliif durbi tokko otuma mana jirtuyyuu namoonni gaafa uffannaa ijoollee ilaalanii waan tokko ilaalanii namni kun akkasii gaalaaf hin taatu maatiif hin taatu mana bulfachuuf hin taatu jedhanii murteessanii dhiisu garuu jechuudha. Yooziin kana hundumaayyuu otoo hin jedhin mudaa mucaa kanaa tola lakkaa'anii ofitti qabee jajjabeessee gorsee lubbuu kana jechuudha du'arraa baraaree gara jireenyaatti fide jechuudha. Kanaaf mucaa kana dhugaa baay'een dinqisiifadhaani. Tajaajilaa dhiisaati xiqquma ishee jechuudha. Warroonni amantaa biraayyuu ijoollee akkas diidarra jiran kana dubbatanii haamilee cabsu malee koottuu karaan kun karaa sirriidha karaa dhugaatti koottu jedhanii namoonni baay'ee haamileen ta'aniif jechuudha. Garuu inni haamilee ta'eef jechi namaa qeeqni namaa otoo san daangessin jechuudha. Jaalala dhugaatti argisiisee kabajeenii jaallateenii lafa gadheerraa ol gashee jechuudha. Dubbisa dhugaatti dubbachaa gorsaatii hamala kaleessa mucaa qabdu hundumaayyuu akka isheen dagattu akka isheen dhiistuu fi dubartii qajeeltuu akka isheen taatuu fi namni kun bu'uura isa guddaa ta'eef jechuudha. Karaa ta'eef daandiitti argisiise. Kanaafiyyuu Joozii baay'een dhugaa ajaa'ibsiifadha jechuudha. Namoonni bara keenyaa isa iddoo fulaarsaa jiru isa mana waaqayyoo keessa jiru isa kabaja qabuyyuu isa eenyummaa isaa beekee jiraatuyyuu karaa ittiin mudaa isaa baasu karaa ittiin salphisu yookiin bakka wal salphisuudha bara keenya keessa gatii ta'eefi. Akka kanatti baay'ee mudaa ishee dhoskee waan hundumaa keessatti ishee deeggaree yaada ishee deeggaree akka kanaan gara gaarummaatti gara guddinaatti gara haadha manamummaatti gara dubartii tokkotti fidama jedhamee hin yaadamu jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokkoon baay'een itti gammade jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun akka kanadha. Maaliif lafa namni itti beeku otoo hin taane inni immoo jechuudha gorfatee bakka karaa qajeelummaatti argisiisee akka isheen of dandeessu godhee jechuudha. Kanaafiyyuu namni kun nama jabaadha. Nama gaariidha jedhee tan fudhadhe ani. Kanaaf gooftaan bara isaa eebbisuu ammallee gaalli isaanii akkasumaan cimee haa dhaabbatuu fi warroonni akkasuma ganaa gaala godhachuuf deemtanii akkasumaan namoota laaltanii nama sodaatinaayyuu warroonni dhiirota siniifis gorsa ta'a jechuudha. Nama duuba isaa laaltanii sodaachuu otoo hin ta'iin wanta hamaa keessaa baastanii gara gaarummaatti guddisuudha. Kanaafiyyuu otoo warroonni kaanis jechuun ani duriyyoota karaarraa sassaabatanii jechaa jiru garuu immoo ogummaan itti dhiyaattanii jaalalaan qabdanii karaa isa dhugaaf jireenya ta'e yootti argisiistanii baay'ee tokko barbaachisaadha. Jaalalli mo'ata waan hundumaati gadi ta'eef jaalala sana keessatti aarsaa kaffaltee wanta isheerraan eegamne soosota adda addaa kana dhiiftee jaalalaaf jecha hin bitamte jechuudha. Booniin kun jaalala Joosiif jecha hin bitamteeni. Isaa bitamuu duwwaa immoo miti gaafa isaa bitamtee jettu jaalalli hidhaa waan hundumaati gadi ta'ee fi amala kaleessa qabdu suusii amala badaa uffannaan isheellee jechuudha uffata warra dhiiraa hagli hundumtu jechuudha rifeensallee akka warra dhiiraatti muratti wantoota isheen gootu hundumtiyyuu suurri gosa isheen kaatu hundumtiyyuu toora warra dirree warra dhiirotaati jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalli hidhaa waan hundumaati. Jaalalli mo'ataadha. Jaalalli mudaa namaa dhoksaa.
Jaalalli bakka jaalala jechuun waanuma hunduma namaati jechuudha. Kanaafiyyuu Joosiin jaalalaan qabee akka isheen obbortu godhe jechuudha. Akka isheen nama guddaa taatu, akka isheen suusii adda addaa kanarraan fattuuf ishee gargaaree jechuudha. Kanaafiyyuu ani amma dhugaa dubbachuuf Joosii baay'ee tokkoon dinqisiifadhe jechuudha. Booneenis illee akkasuma yoo itti fuftee gaariidha. Nutis shamarroonni jaalala yeroo tokko jaalalli nuuf hin galu jechuudha. Nama dhugaan nu jaallatu dhiisnee nama fakkeessu yookiin nama arraba dhedheeratutti of kennuu jaallanna jechuudha. Amalli dubaroonni keenya qabanii nama afaan mi'aawu filanna yeroo baay'ee. Anillee gooftaaf haa galatu. Amma isaan keessan jiru an nama gaa'ela qabu gatii ta'ee fi galata waaqayyoo an nama gaa'ela qabudha. Innaa kanaafiyyuu baay'ee otoo of eegganneeti gaariidha. Nama dhugaa nu jaallatu waan nurraa hin bareenne waan hawaasa keessatti hin bareenne nama nu gorsu nama nu hubachiisu nama adabee nu deebisu otoo waan akkasii otoo filanne shamarroonnis baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Gaala keessatti gaalli gadi dhiisiitti jiraatan gaarummaan qabaatu garuu gaalli gorsuudha jajjabeessuudha amala isheen kaleessa qabdu amala badaa yoo ta'e amala gaasisaa qabdi yoo ta'e hawaasa gidduutti amala gadhee qabdi yoo ta'e uffannaan ishii jechi ishii deemsa ishii nama cigaasisa yoo ta'e abbaan manaa suni gorsee gara gaarummaatti deebisuu qabaanii gaarummaatti argisiisuu qabaanii kanaafiyyuu jechuudha warroonni shaamarranii jechuudha. Eenyu akkasinii ta'uu fi filannoon keessa maal akka ta'e dursaati ilaala. Namni kun sin gorsuu danda'a, sin bukkee dhaabbachuu danda'a, yaada keessansa gaariidhaaf immoo sin deeggaruu danda'a, iddoo akkasitti jabaadhu, si bukkeen jira sin jechuu danda'a. Amala badaa immoo qabdu yoo ta'e sin irratti hin beekamu garuu immoo namoota hawaasa gidduutti immoo amalli keessan sun baay'ee dabaadha yoo ta'e yookiin beekamaadha yoo ta'e amala sin qabdan sana abbaa manaa keessan kanarraa fooyyeffadhu kana dhiisii na duukaa jiraadhu isiniin jedha. Waan akkasii argattanii adaraa obboloota koo jaalladhaanii filadhaanii keessan godhadhaa gaala bareedaa wal wajjin jiraattu bara keessan guutuu wal wajjin gammadaa boqonnaadhaan dabarsitu jechuudha. Kanaafiyyuu gaalli bara kanaa baay'ee ulfaataa garuu waaqayyoon kadhachuun waan guddaadha gatii ta'ee fi gaalasa waaqayyoo bareecha namaa kenne immoo haalli oduun wanti kamiyyuu diiguu hin danda'u. Kanaafiyyuu isa guddaa tolu gaalatti hin galin abbicha qorree yookiin madaallee ilaaluudha. Deebisnee immoo eenyummaa isaa fooniin isa fuudhaanis tilmaamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ani walumaa galatti Joosii baay'ee tokko dinqisiifachuun dhufe jechuudha. Dhaloonni akka Joosii kana baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Dhaloonni otoo Joosii irraa ta'uu baratanii baay'ee gaariidhaanii akka kanatti jechuudha. Iddoo gadheedhaa fuudhanii gara gaariitti gara jireenyaatti gara ulfinaatti fiduuni. Baay'ee tokko gaariidha. Mucaan sun baay'ee nama hubataadha jechuudha. Nama ayyaana waaqayyootiin gaggeeffamudha jechuudha. Qeeqni adda addaan hin jira garuu qeeqni homaa tokkoyyuu faayidaa hin qabu. Maaliif wal jaallataniiru waaqayyoollee isaan jaallateera karaa dhugaadhaan karaa bakka baay'ee namatti toluunidha. Gaalli isaanii kan gaggeeffame tajaajilaan yookiin hundeessaa waldaa kadhatee fi harkarra kaa'ee eebbiseen barnoota baratanii jechuudha. Kanaafiyyuu karaa dhugaa qabeessadha kan isaan wal jaallatanii namoonni baay'een jechoota adda addaa jechuudha koomentii isaanii gaafa dubbisan baay'ee tokko ani aamilee mucitti akkam akka ta'e hin beeku garuu immoo isheen waaqayyo isa ishee fo'atee fi abbaa manaa ishee isa jaalala dhugaa isheedhaaf laate hubattee haleellattee waan beektuu fi arraballee hin qabduun baay'ee eebbifamaa jetti garuu aartii ta'ee naartu ta'e hin beeku eebbifamaa ittiin arraba hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu mucayyoo ogeettii hubattuu ta'aa dhufteetti isheen illee jechuudha uffanni ishii waan hundumtiyyuu sirrachaa dhufe. Amma mucayyoo cimtuu taatee jirti. Kanaafiyyuu eebbifamaa waaqayyo gaala bareedaa isiniif haa kennu warri gana gaala dhaabbachuuf jirtanii warri gaala keessa jirtanii immoo gaala keessan gooftaan isiniif haa eebbisuu horaa bulaa isiniin jedha. Innaa akkasii eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisuu turtii gaarii qabaadhaa nagaan naaf tura.